yaamamanii biraanchii garaagaraa qabu. Achi keessaati Pirotestaantiidha ani immoo Ortodoksiidha. Kanaafi fakkeenyaaf ana Ortodoksii keessatti wanna qirneedhu waanuma qirneedhu ittuma yoo qabaatte tokkoffaa carraasiisan kee. Amanaan akkuma afkaatti. Anis kiristaanota jiraatan kiristaanota jechuudha. Kiristaana jechuun amma ilaalu garuu garaagaraatti waan garaagaraa karaa keenyanis karaa keessatti waan garaagaraa yeroo hundaa ta'aa jechuudha. Kanaaf immoo kiristaana jechuun duuka buutuu Kiristoos. Kiristoos irratti ilaallu. Hojii ergaa amantaa boqonnaa 11 jaallatan nama ilaallu. Kiristoositti warra amanan kan immoo dhukkubatoonni Kiristoos isaan 12 waldaan Toosoo keessatti yeroo jalqabaatiin maal ta'an waan kiristaanota jedhamanii waamaman jechuudha. Walumaa galatti duuka buutota bicha odoo hin taane uummataadha ishee qaba. Amma laale isaan odoo taane waldaa sana waldaa Toosoo keessatti duuka buutota bicha odoo hin taane warri dhukkubatoonni sun wangeelatti lallaban dhugaa wangeelatti lallaban sun hundumtuu walii galatti yeroo jalqabaatti waldaa Toosoo keessatti akka kiristaanota jedhamanii waamaman dubbataa jechuudha. Kiristaana jechuun akkasumarraa dhufee maal ta'e warra Kiristoosii qaban duuka buutuu Kiristoos warra yeroo hundumaa Kiristoos irraa baratan akkuma duuka buutoonni Yesuus Kiristoos miira isaa Yesuus Kiristoos jala ta'anii baratan ammas immoo dabareedhaan wangeelli aarsaa guddaadhaan bira ga'ee jechuudha. Amma yaadana ni qabachuudhaaf keessatti wantoonni gara ampuunyas warri duuka Kiristoosii yommuu isinitti jechuudha wantoonni bara kakuu moofaa kennamee wantoonni garaagaraa kennamanii jechuudha. Bara kakuu moofaa keessa wanti saba Israa'eliif kenname jiru. Isaan wajjin walitti makamee wanti akka fuula keessatti wanta namni akka gaafatan jechuudha. Saba Israa'eliif wantoonni kakuu kan jedhamu muudedhaan. Gaafa isaan biyya Gibxiitii ba'an tapha Siinaa jedhamu irratti kenname jechuudha. Taphi isaan irratti Sillaasee lama Sillaasee kun immoo abboonni kurnan Waaqayyo ofiisaati. Tapha Siinaa irratti Museen dhagaa soofee Waaqayyo irra geesse Waaqayyo immoo harka isaatiin ofiisaati kan itti barreesse jira jechuudha. Jalqabuma Waaqayyotu hojjetee kenneefishi. Amma laalama dhagaa soofee sirriidha. Muudedha. Kun itti barreesse immoo Waaqayyoodha. Museen dhagaa soqee hin jedhu jalqabuma kitaaba dubbistee kan beektoo ta'e ofii isaatii fi Museen wanna beekuun qabu akkatti soqanuun beeku. Ergasii maal jedha akka dubbii kitaabatti ittiin deemna hojjette akkasi jalqaba dura ofii isaatii harka isaatiin hojjetee kenneefi jedha malee Museen soqee hin jedhu. Museen ergasii yeroo lammaffaatiif erga caccabsee booda hojjetee jechuudha malee jalqabuma Waaqayyoodha kan hojjette kana akka sirreeffattu itti fufi. Bahuu keessatti dubbata bahuu 19 irraa kaafnee gaafa dubbisnu dubbata inni 19 irra jiru 19 24 12 irra jira seera bahuu 24 12 akkasumas 31 18 irra jira malee intini miti 19 irra jira. 19 irraa kaasatti kan dubbatu kun kitaabni lafa jira waan ta'eef inni seenaa haasaa malee amma normaalii bakka afaa fi afaan itti barbaannaan amma bilbilaan haasaa jirra waan ta'eef sana immoo 19 irraa kaasee seenaa akkamitti akka Museen ture gana haasa'ee hoggina bakka sana si geessaara. Amnaale rakkoon qabamu inni wanti nan jechuu barbaade qabamatti. Sabni isaanii sabni kakuu kun immoo gandoonni kakuu sanii kennamee jira jechuudha. Wanti sinaallee jechuudha. Already kennamee jira. Sabni sun ittiinillee laga Yordaanos dheeraa jechuudha.
Waan baay'een ittiin godhatanii itti fayyadamaniiru. Bakki siinatti waan garaagaraa itti godhataniiru. Uffannee gaafa biyya kakuu isaanii galan. Gaafa wajjin akkuma kakuu isaanii kan galan jechuudha. Galaniiru. Galaniiru jechuudha. Achirratti jechuudha immoo kakuu achirratti gaafa cubbuun gaafa waan garaagaraatti wanti waaqolee tolfamaa waaqeffatti sabni siraarii gaafa garagalu. Saabonni sunillee fudhatameera jechuudha. Lubni kan immoo warra reewotaa keessaa namni jedhamu. Ijoolleen isaatiif isaan waan garaagaraa cubbuu gaafa hojjetan haasaa mana qulqullummaatiif mana waaqootti gaatu tureessanii inni ittiin waan garaagaraatiin mana qulqullummaa gaafa tureessan waaqayyo immoo isaanitti lakkame. Gaafa lola maaliifeetti maal isaanii barbadaanii. Achirratti maal ta'e qabanni kun sunillee maal ta'e fudhatame jechuudha. Ishii fudhatame ergasii hoo maal ta'e? Fudhatameera. Fudhatame maal ta'e gaafa galu. Gaafa itti kanas geessan keessan waaqolee isaa bukkee gaafa godhan. Waaqolee isaanii maal ta'e kakuu isaan jalatti maal ta'e galaphatame jechuun darbuudha. Sababa saniif bifa sanii maal ta'e kan biyya sanitti illee akka deebiin ta'e jechuudha. Deebi'ee galee gaafa deebi'ee galu immoo amma lammataa irratti gaafa mana qulqullummaa dalamu ijaarte. Biyya gargaaruu Babiloonitti maal ta'e warri Baabiloon gaafa lammataa irratti maal ta'anii saba sana booji'an jechuudha. Gaafa booji'an saba sana maal ta'e saba sanatti kakkuun maal ta'e biyya sanitti booji'an lammataa gaafa booji'an. Achumaan maal ta'e achumaan baragadee hafee jechuudha. Hafee jedha. Hafeen jedha achitti taabonni achitti hafeedha. Taabonni maal ta'e achitti booji'amee hafee. Iddoo taabonni achitti booji'amee hafee asiin deebine jedhu kitaaba ragaa qabda fakkeenyaaf. Mootota keessatti mootota mootota lakkoofsa meeqa? Mootota keessatti amma Salamoon boqonnaa kudha naannoo boqonnaa kudha Konestaantinaatti Mikaa'el waan hin jirre kanaan si mormuu fi miti amma yoo hin jiru akkasii achitti hafee hin jiru kanaafuu hin dogongorre ootte immoo caqasa baasiitii dubbisee sitti. Bakka kan irra darbee akkas hin jedhu rakkoon hin jiru ani waan hin dogongorre. Irra darbee hin jiru achitti hafe wanni jedhu hin jiru ani si sobuu waan hin barbaanneef isa irra darbee achitti hafe wanni jedhu hin jiru. Maal fennaan borus barbaadee natti himuu dandeessa achitti hafe taabonni Baabiloonitti hafe asiin deebine kan jedhu foolumti isaa shittaan isaa waan hin jirreefi isa gizee biraattis hin laaltaa. Yaada keetti fufi yaada kee sana akka wantini edhiiti yaada keetti fufi. Inni biraa immoo wanti garaagaraa wanti mana qulqullummaa keessa ture jechuudha. Bara sanatti bilcheen ilaalchaa jira maqaan ibsaan ture wanti garaagaraa hedduutu ture jechuudha mana qulqullummaa sana keessa. Waan hedduu qaba inni suni mana qulqullummaa waan ta'eef. Wanti hedduu sun maal jedhama ibsaan wanti garaagaraa biddeen ilaalchaa kan jedhamu wanti garaagaraa danuu ture jechuudha.
ibsa waanumta achi keessaan akka ibsaati kan jiru an hojjetameetu jiru kaza suurawwanii kan ergamootaa jiru kanarra kanafe achi keessatti haala iddoo taabotaati kan jiru intini hedheetu kan jiru wantoota kanaadha fi haala manichi intini ijaaramu seera kana qofaadha kan jiru ishee. Wantoonni garaa yeroo hedduu jiru akka macaafa qulqulluu keessatti suurota keessatti immoo akkas jedha. Boqonnaa sagal irratti akkas jedha. Boqonnaa sagal irraa kaafnee gaafa dubbifnu jedhi jecha bichaa jedhi. Akkuun wantoonni garaa garaa nuti achitti mul'ate wantoonni achitti mul'atanii gaaddidduu isa dhufuuf san mul'isaa jedhee dubbate. Isa jedhee raawwateetti gaaddidduun inni jedhees immoo dhiiga hoolatii fi dhiiga re'ootaati jedha. Kaayyoon Phaawulos inni guddaan waa'ee lubootaa yookaan waa'ee leebotaa haasa'uu barbaadeeti. Boqonnaa torbarraa boqonnaa shanirraa kaasaa waa'ee Malkasaadik lubummaa saayinaasaa isa booda Kiristoos wajjin wal fakkeesse luba Malkasaadikii fi Kiristoos wal fakkeesse erga isa wal fakkeesse xaansee immoo maal fakkeesse Aaroonii fi bara Aaroon luboota jiranii fi Kiristoos wal fakkeesse. Isa san wal fakkeessee maal jedhe Phaawulosi luboonni sun hin du'anii amma garuu luba bara baraan hin duune qabna inni sun immoo aarsaa isaa dhiiga isaatiinidha kan qulqulleesse kana booda dhiigni re'eetis hin jiru dhiigni hoolatirree hin jiru jedheeti Phaawulos kan cufe. Asirratti malaale wanti asii keessatti asirratti qaban boqonnaa sagal irratti jechuudha. Boqonnaa saddeet irratti maal jedha? Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa ta'ee dhalateera hangafa lubootaa kan ta'e hangafa lubootaa kan ta'e Yesuus Kiristoos nama ture bara kanatti immoo hangafa lubootaa kan ta'e gara fakkaaraatti Yesuus Kiristoos jechuudha isaati. Amma Kiristoos fakkeenya ta'uudhaaf malee amma Phaawulos akka inni jedhu kanatti amma lubni keenya Kiristoos kan jedhu waan inni jechuu barbaade as dhufee asitti bilisa baasuu isaatti ibsa malee Kiristoos bara baraan luba maaliif jennaan luba jechuun akka keenya kanaa miti si gala miti luba jechuun iddoo guddaa kan qabu yookaan kan kabajamu uummata kan qulqulleessu dha malee Kiristoos deengada dhufee jechuu barbaadeeti miti Phaawulos maal jechuu barbaadeeti lubni durii suni nugaa har'ammoo Kiristoos dhufee jedha maal jennaan Kiristoos kan mul'ate foon namaa uffatee waan dhufeef malee lubummaan Kiristoos bara baraanuu jira kan inni amantametire. Isa nan amana. Gara amma akka jiru. Gosh akka itti fufi. Amalaani Yesuus Kiristoos duratti akka jiru nan amana. Sagalichaan jedhee dubbata qonnaa tokko yoo waan irratti sagalee tureetudha. Waaqa abbaa bira ture. Isa jechuun barbaachisa amma asirratti maal bira kukubaran irratti foonii kan dhalatte waaqni abbaa fi dhala namaa walitti fiduudhaaf turtii araaraa ta'eeti maal ta'e hoolaa araaraa ta'eeti hoolaa sanii du'e maal ta'e nuuf dhalate jechuudha. Kanaafuu dhiiga isaatti waaqayoo dhiiga isaatti nu qulqulleessee jechuudha guyyaa tokkicha. Gaafa inni Kiristoos kan irratti ba'u boqonnaa 27 lakkoofsa 58 zaafamee gaafa dubbiin mana qulqullummaa bakka lamatti akka darbe qulqulluun dubbataa jechuudha. Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 50 amma 54. Golgaan mana qulqullummaa lamatti darbee dubbata. Kanaaf immoo lubni barbaraa waaqayoo ofii nama kana walitti jechuudha. Hangafa lubootaa ta'eetoo kan nuuf dhabbatu Yesuus Kiristoos. Asitti immoo asin maal jettu maaramiitu maallata namoota garaa garaa irraa naaf ka'e maalatti kan jedhu jechuudha. Kanaaf qulqulluu keessatti tifuuf yaada keessatti macaafa qulqulluu keessatti immoo Yesuus Kiristoos jedha malee maarami kan jedhu. Yaada kee xumuratte amma yaadni koo inni lammaffaani akka gaafitti jechuudha. Maaramiin iddoo kamitti kan nu amallachiisu kan immoo nuuf fudhatti kan jedhu iddoo kamitti isaan kan barbaade jechuudha. Maaramiin nuuf amallachiisu kan jedhu qulqulleen jiru jechuudha. Nuuf fudhatti kan jedhu jechuudha.
Yesuus Kiristoos garuu immoo kan jiru jiraachuu. Namaa fi waaqa jidduu ta'eetoo luba bara baraa kan ta'e Yesuus Kiristoos hangafa lubootaa jedhamee kan beekamu Yesuus Kiristoos kan beekaa jechuudha. Inni lammaffaan immoo waa'ee Yesuus Kiristoos bichaa dubbatee waa'ee haaromsichaa dubbatee boqonnaa sagada irratti gaafa dubbifnu akka sagada bee lafarraa fi akka sagada waaqarraa illee dubbata. Inni kun immoo baasiftaa waan buddeen ilaalchisaa kan jedhee dubbata jechuudha. Yesuus Kiristoos immoo aanni biyya lafaa dhagee boqonnaa shan jedhamu asirratti bakka ifaa sammaas ta'e Yesuus Kiristoos jechuudha. Bakka buddeenaa sammaas ta'e Yesuus Kiristoos jechuudha. Akkamitti kan buddeenni jireenyaa waan ta'eef ofiisaatii kan buddeenni jireenyaa immoo Yesuus Kiristoos jechuudha. Bakka ifaa ta'es bakka buddeenaa waan ta'uudha achitti mul'achaa ture sammaas ta'e bakka sana maal ta'e Yesuus Kiristoosiin fakkaatee mul'atee jechuudha. Gaaddidduu ture gaaddidduu waan itti jedhu maal ta'e ifatti ba'ee mul'atee jechuudha Yesuus Kiristoos. Obstaan afaan raadiyootiin waan garaagaraa dubbatan suni bakka kuhaatti ba'ee mul'atee jechuudha. Kanaaf immoo bakka kuhaatti taabonni kan samadaa qulqulluu keessaa maatii hojjan kan mul'ate waan keessatti waa'ee taabotaa kan dubbatu tokkollee jechuudha. Bara kanatti immoo taabonni nu barbaachisaa kan jedhu mana qulqullummaa waaqayyoo eenyu kan jedhu immoo akkuma Qorontos irratti dubbatu mana qulqullummaa waaqayyoo amantoonni Kiristoos warra mana qulqullummaa waaqayyoo jechuudha. Mana qulqullummaa waaqayyoo mana barumsaanii iddoo waaqeffannaa ta'uu nama mataa isaatiin maal ta'e mana qulqullummaa waaqayyoo jechuudha. Iddoon hafuura qulqulluun dubbatu nu keessaa jechuudha. Kanaaf amma yaada kee xumuratte. Inaaf bakka kana naannoo itti bakka yaadni bal'aadha. Yaada qabaannaan itti fufii gaafii kee sirraa fuudhaa. Yoo kan manaa deebisettes immoo nuti si deebisuu nan danda'a. Eshi inni lammaffaan tokko waan yaada battu waa'ee fannoo jechuudha. Fannoo gaafa masqalii gaafa irratti godhanii gaafa wantani gaafa dubbatan. Fannoo koo baatee na duuka warri na jaalatu fannoo koo baatee na duuka haa bu'ee jedhanii wanti dubbatamaa jiru fargeessine. Karaa keenyaan immoo akka inni bakkeetti midhaan qulqulluunis maatota boqonnaa 11:38 dhajjaa 24. Luqaas boqonnaa 14:27 akkas jedha. Warri na jaalatu fannoo mataa isaa fannoo isaa baatee warri na jaalatu fannoo isaa baatee na duuka haa bu'e fannoon keenya wannoon Yesuus Kiristoos jennee baannu akkuma ergamoonni yookaan immoo qulqulloonni Phaawulos ba'an akkuma aarsaa guddaa kaffalan fannoo keenya jechuun akkuma isaan aarsaa ta'u gurguddaa kaffalan jechuudha. Akka Yaaqoob fa'aa mormatti dhabee jechuudha. Fannoo koo yeroo isaan fannoo keessan namni na duukaa bu'u barbaadu namni na jaalatu fannoo isaa baatee na duukaa bu'e. Fannoo Yesuus Kiristoos jennee baannu argamaa wantoota garaagaraa wangeela Kiristoos jennee kiristaanummaadhaaf jennee jibbuun keenya fannoo Kiristoos fannoo keenyaa baannee maal ta'a Yesuus Kiristoos duuka bu'u jechuudha. Akkuma Maatewos irratti dubbatu Luqaas irratti dubbatu Maarqos irratti illee dubbatu fannoo gaafa inni fannoo Yesuus Kiristoos baanu yoo ta'an fannoo keenya baannaa fannoo keenyas maadhaa ariitama yookaan immoo wangeela jennee jibbuu wangeela jennee argamuudha jechuudha. Akkas jedha macaafa qulqulluu irratti jechuudha. Inni kun maaliif macaafa qulqulluu keessatti laa akkas jedha kan jedhu tokkodha. Immoo inni gimmaashin adeemsisaa boqonnaa jaaratti akkas jedha. Kun Maatewos boqonnaa jaaratti gaafa gootota isaatiif akkamitti kadhannu jedhanii gaafa isaan gaafatan boqonnaa ja'a lakkoofsa 9 irraa kaafne egaa yommuu kadhattanii yaa isa waaqarra jiraatu abbaa keenya maqaan kee qulqulluu ta'e haa eegamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasumas immoo lafarratti haa ta'u toora har'aa kun nu barbaachisa nuuf kenni akkasumas warra nu yakkine dhiifne yakka keenya nuuf dhiisii qormaata keenya hin galchine hamaan oolchi malee mootummaan humni qulqullinnis barbaraan kan kee ta'ee jira. Kana itti fayyadamtoo jechuudha jalatti immoo wanta dabalatu qabdu jechuudha qulqulluu kana bichaa jiraatudha. Yaa maaramee kan jedhu maaramee kan itti dabalamu jiraatudha. Inni silaa macaafa qulqulluu keessa jiru kan akka bakka kan manaa deebisitu bakka boodammoo anti. Tole ishee gara gaafii keetiitti gaafiin ati jalqaba kaaste waa'ee taabotaati. Waa'ee taabotaatirraa dhuftee
garana geesse amma sanis ta'e kanas ta'e taabonni kana hin barbaachisu kakuu moofaa keessatti kakuu haaraa keessatti edee bootaan inni liimetitti ta'e tokko akka hin jirre kana akkana amantuu nan barbaada. Inda'u taabonni siruma cimaa dhufe iyyuu akkamitti cimaa dhufe kanaan jettu bara seera Musee taabota kana Waaqayyo akka ofiisaatii beekutti ofiisaatii tolchee jechuudha. Ofiisaatii tolchee ofiisaatii tolchee. Ofiin naa fayyada. Lukkisii naa fayyadamitu. Ishii lukkisii sifan kennaana lukkisii rakkoon tokko hin jiru lukkisii naa bira seera ba'uu boqonnaa 24 lakkoofsa 12 dhaqii dubbisii yoo kan barbaadu ta'e. Seera ba'uu? Boqonnaa 24 lakkoofsa 12. 12 dhaqii dubbisi. Siisan dubbisa rakkoon qabu. Isaa taansitee immoo ragaa dabalataa seera ba'uu boqonnaa 31 lakkoofsa 18 dubbisuu dandeessa. Ragaa hedduu siifan kennaa dhaqi tokkichi sunuu gaadha waan ta'eef. Amma seera ba'uu siisan dubbisaa jechuudha. Dubbisee. Ammas Waaqayyo Museetti Waaqayyo Museedhaan tulluutti ol ba'e gara kootti achi ture. Ani gabattoota dhagaa kiseera fi abboommii sana keessaa. Sabni sun akka ittiin gorfamuuf ani irratti caafeera. Caafee sitti nan kenna jedhee. Kana maal jechuun maadha? Caafee sitti kenna malee amma fakkeenyaaf akkuma isa duraa isaanii Aaroon akka jala balleessetti dubbatamaa ture. Aaroon maal wantoota garaagaraa gabbisuutti akka gosoonni sun sagaduu jechuudha. Inni lammaffaa kennuu kenneera sirriidha. Kun yeroo jalqabaati. Kun yeroo jalqabaati. Qirseedha kun yeroo jalqabaa kennuufi isaati malee kan irra deebi'ee kennu oo barbaade caqasa siifan kenna. Kun yeroo jalqabaati ishee. Amma kan kenne Waaqayyo Museen garuma isaatuun beeku waan kana ol yaameeti kenneef ergasii immoo gizee Museedhaan hojjedhu jedhee maal jedheeni akkumaan gaara irratti sitti argisiisetti fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 25 lakkoofsa 9 yookaan 40 dhaqxee kan dubbistu akkuma yeroo jalqabaa sitti argisiise sanitti hojjedhuudhaan. Sitti argisiiseedha. Sitti argisiise jechuun ati fakkeenyaaf ana fuulduratti wayi boccitee itti argisiiftee jechuudha gizee dura. Achumaan nama wayitiin gizee ajaju maal jettaani yoo namni susitti akkuma dura sitti argisiisanitti hojjedhu jechuun. Kana jechuun jalqaba qaama kanatti hojjete jechuudha. Nama jalqaba Waaqayyo akka hojjete kallattii kanaan sitti muunan barbaada. Ishii kana hin amantamiti? Kara kakuu haaraatti dabarrummaa. Amma kana xumurree asitti erga kana xumurree kakuu haaraa keessatti immoo kan dhuftu waa'een taabotaa kitaaba mul'ataa boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti barraa'ee jira. Taabonni Waaqayyootu samii keessatti banamee nan argee jedha. Dhagaa jirta? 11 mul'ata 11 lakkoofsa 19 laqii baase. Lafa kanatti tokko kan dubbatu kana mootiin warreen qulqullummaa inni Waaqa keessa banamee danduu kakuu mana qulqullummaa isa keessa nan argee balaqqeessoo hin balaqqeessa. Sagaleen bira qaqawwees wal jalaa hin qabanii eessatti inni sochee qaban. Abbiin guddaanis hin bu'ee jedha. Kana dubbachuu samaan dubbate inni mul'anni Yohaannati mul'ataani. Soon ishii waaqarraati malee ishii lafarraati miti jechuudha kan inni dubbate jechuudha. Kootu rakkoon hin jiru amma. Qulqullummaa ishii waaqarraati malee ishii lafarraati miti jechuudha. Keessatti. Okay yaada keessi dhagaan jira amma sa'aatii kiyyarrattaan bakka taabonni kakuu haaraa keessatti dubbatame sittan makanamoo siifan ibsa tokkoffaa. Namni namarraa isin baratamoo fi keetti katafettee yoo kan deemtu ta'e dogongoruu malta. Anama gaafiisi gaafadha bakka kanatti mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irraa kan jiru taabonni akka jiru. Ina amantamiti amma dubbiste akka jiru.
kuni kan lafa laaqame lakka amana amani kuni fakkeenya fi wanni kuni kakuu haaraa keessatti kan argamudha. Kanaaf amma taabonni akka jiru hin amantamoo namantu tokkoffaa gaafii tokkoffaa eeyyee yookaan lakkee. Wanti na jechuun mooraadhe. Inni bakka fe'aa jiraatu samiirra jira jettee booda akka jechuudhaaf samiirra jira lafa moon jiru jetteetis mormuudhaafis mirga qabdi. Amma garuu bakka gaafate kanatti yookaan lakkeettee naan deessitu ati. Amma wanti si kan deebisame amma naani bara tokko haaraa kana lafarra jira yoo jenne inni kuumoo kakuu haaraa keessatti inni bakka panen ka kata kan gue Yesus Kristus itu amma ka Kristus tu amma fakkeenya erga kaste mai bakka taabota kan bu erga samirratti taabota jechuun Kristus jechuudha re inni jechuudha mana qulqullummaa keessatti kan dubbate mana qulqullummaa ishii waaqarraati Yesus Kristus gaafa du'eetu du'a moo eegamu dhiiga sanii karaa samii ol ba'e malee karaa mana qulqullummaa ishii lafarraa kan ta'e jechuudha. Kanaafuu amma ol ba'e taabota kakuu mana qulqullummaa isa keessatti nan arge kan jedhu kun amma taabonni kun Kiristoosetti taata bakka kanatti. Okay, ragaa fiti. Ragaa. Naa qaba rakkoon qabu. Asuma keessa jira. Naa qaba gaafii lama Quindi taabonni Kiristoosii taabonni mana qulqullummaa samii irratti Yohaannis arge kun Kiristoos hin jedhufiti. Mootota Yohaannis. Mootota Yohaannis 19 tokko si gaafii lammaffaa kanaa siisan jira isa lamaan kana siisan qabeetu gargaara siisan qabeetu. Jechuun amma rakkoon hin jiru. Inni taabonni kun Kiristoos wanni jedhamu fooliin isaatu shittaan isaan jiru. Ati yoona dogongore naarrami yoona mun dogongorii akka ofii keetti dogongorteetti fudhadhu. Amma gara yaada kiyyaattan deebi'a. Yaada kiyyaattan deebi'a ishee. Yaada kiyyaatti gizeen deebi'u iddoo kanatti wanna hubachuu qabu. Waa'ee taabotaati ganaadha. Nama waa'ee taabotaati irra jira. Waa'ee taabotaati isaan ibsaa jira. Waa'ee maaramii gaafin ati waa'ee fannoo na gaafatte waa'ee ibsaa waa'ee buddeenaa biran naqni. Ammaaf gaafii kee waa'ee taabotaa kaasteeti malee xumurre kanaaf anan isa sana konkuluuzinii si kennuu bira darbuun barbaada. Ishee. Amma tokkoffaa siifis ta'ee beentoota garagaraati maal jedhani taabonni qixiramaadhaan qixiramaa akka hin taane yoo qixirameedhanis waaqayyo arrabsuu akka taatu jalqaba isaatu hojjate waan taateef kakuu moofaa keessattis kakuu haaraa keessa tokko kana lammaffaa immoo kan sagadamuu qabu kan waaqeffamuu qabu waaqa qofa kan jettu hoo taate samii keessatti mana qulqullummaa keessatti taabonni argame kana eenyu qixiree achi keessa galchee jedhee tan gaafii sin gaafadhe yeroo sana deebiin hin jirtu tole amma immoo anaaf deebi'ee taabota kana gubbaatti waaqayyo maali mul'ise kan jedhu hoo taate waan lamaaf tokkoffaani waan isin lafatti ta'an samii irratti irree kan hidhame ta'a jedhee namootaaf aangoo kennee ture Kiristoos. Kana immoo ragaa kan naa ta'u Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 18 akkasuma Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 23 ragaan biraatis jira si kennuu nan danda'a. Wanni ati lafatti ta'e baddaatti sidhame namatti kenne waa'ee hidhoo kana. Fayyina jechuun qaama harka namaatitti galcheera. Urradii Kiristoos erga dhiiga isaatiin addunyaa kana qulqulleessee booda ittiin bulmaata kennaa jira. Ittiin bulmaanni isaa lubootatti kennaa jira. Luboonni immoo akkamitti lafatti hidhame nan baddaatti hidhame jechuudha. Kanaaf taabota asitti fayyadamta jennaan gubbaatti sitti fayyadamta. Kanaaf taabonni bakka inni itti dhaabbate hin jiru. Gizee sanis immoo taabota fuulduratti sagaduun maalaan jedha tuun kaafne waan ta'eef isa bira si darbee tanaan yeroo biraa gaafii fidattee waan dhuftuu fi na argatta waan ta'eef amma gabaabumatti akka sa'aatiin kanaalaan deemne gaafii keessi deebisuudhaaf anan yaadni kiyya ishee. Kanaaf waa'een taabotaa
bakka lamaanittuu xanaqqaqeetii kan jiru jechuudha. Ortodoksii biratti immoo tarii sammuu kee keessa nu taabota waaqessin. Akkuma seera Musee sanitti kabajneenti hin jiraannadha kaayyoon keenya inni guddaan. Isa kana immoo Musee waa'ee kee baay'ee barreessee Kiristoos sirriitti dubbate. Kanaaf ani immoo seera raajotaa siruman diiguu waan jedhuuf isa sana hin qaban. Kanaaf seera Musee keessaa immoo akkamitti dhiibne kan jedhu kan Phaawulos dhorkisan nuus dhiisne. Phaawulos maal dhorkennaan dhiiga re'ootaa fi dhiiga hoolaa sanniisaadha. Kana booda ishiin hin barbaachiftu jedhe nu ishii godhaan jirru dhiibne nu. Kanaaf dhiiga Kiristoosiidha amma kan nu fayyisennee amanaa jirra. Kan akkasitti ergana qabatte. Gaafii lammaffaan ati dhuftee maaramiin nu kadhatti kan jedhu kitaaba keessan jiru. Kan nu kadhatu Kiristoosii jetteeti kan jirtu yaadni kee jechuudha. Okay. Kadhaa jechuun akkam? Kadhaa jechuun isti kanarratti yaada kenniiti amma gara gaafii keetiitti mee waanumti kana amma mee kadhaa jechuun maal jechuudha? Namaaf kadhattu qaamni lama hin jira. Qaamni sadaffaatitu qaama saniif kadhataa jechuudha mitire. Nusuu kan ta'e malee qaamti tokko kadhaa seerri kadhaa jedhu ulaagaa kana qabaachuu qaba. Waan sadi jiraachuu qabaadha. Tokkoffaan waan sadi jechuun fakkeenyaaf aniifatti oduu wallollee qaamni namni sadaffaan anaafsii kan walitti nu araarsuu jechuudha yookaan dhimma keenya kanaafi amma nuufi waaqayyo wallola yeroo baay'ee kun immoo beekamaadha namni guyyaa guyyaatti yakkan hojjanne hin jiru waan ta'eef nuufi waaqayyo wallola namni biraa immoo qaamni biraa immoo jidduu sana seeneeti waaqayyootti akka nu haraaramnu nu taasisaadha mitire. Okay. Kanaafi maaramiin eessatti nu kadhatti kan jedhu yoo ta'e wangeela Yohaannis boqonnaa 2 oduu baafatte amma gaarii natti fakkaata. Dhagaa jirta? Boqonnaa 2 eeshi. Boqonnaa 2 keessatti sirriitti intinii kan jettu hoo taate rakkoon hin jiru. Lakkoofsa 6 dubbistee amma lakkoofsa gara gadiititti kan deemtoo ta'e amma lakkoofsa 12titti kan dubbistoo ta'e boqonnaa kana jechuudha boqonnaa 2 lakkoofsa 6 amma 12 kan dubbistoo ta'e waan Kiristoos godhe tokkotu jira. Innis mana sargii mana cidhaatti argamee jedha. Mana sanatti erga argamee osoo jiruu daadhii wayinii dhume namoota jalaa dhume. Kiristoos achi taa'ee jira. Maaramiin jirti. Amma maaramiin warra wayiniin jalaa dhume sanaa fi Kiristoos jidduu seente. Jidduu seenteeti maal jettiini? Isaan wayiniin jalaa dhumee jira jette Kiristoos itti himtiif jechuudha. Amma Kiristoos immoo maal godheef? Sa'aatiin kiyya hin geenye. Ani si wajjin maalan qaba jedheeni kana booda hin jijjiireefi jedha ragaan nu qaba. Kanaafi kadhannaa jechuun qaama sadeen kana jedduudha amma waan ta'eef maaramiin warra rakkataa fi Kiristoos gidduu seente. Kiristoos immoo nuti waaqa waan jennuuf bakka kanatti. Kiristoos waaqa jennee amanna Ortodoksonni. Kanaaf ishii maal jettee gaafattee fi warra daadhii wayinii sanii fi jalaa dhumeera jettee Kiristoos gaafattee jechuudha. Achumaan immoo Kiristoos godheef. Kanaadha kadhannaa jechuun. Kanaaf sababa kanaaf nuti maaramiin nkaanii osoo jarri sun nkaan waan si ajaa'ibu warri daadhii wayiniin jalaa dhume suni yaa maaramii kana nu godhii hin jenneen. Ishiin garuu beektee goote jedha. Akkas kan gootu hoo ta'e nkaan warri ittiin dubbanne akkas kan gootu hoo ta'e nuuf immoo kana caalaan gootu kan jedhu. Akkamitti jennaan fakkeenyaaf kun daadhii wayiniin jalaa dhumuun isaanii namoonni sun yakka hojjetaniiti miti. Nkaani bakka yakki hin hojjetamnettu maaramiin akkas kan kadhattoo taate namoota yakka hojjetaniif immoo ammammi kadhatti kan jedhu gaafiidha kun siifuu jechuudha. Kana hiteef kadhatte jechuudha. Kana immoo warri daadhii wayinii sunuu kan zim jedhan ishiin ammas kadhatteef nuti immoo yoo itti dubbanne ammam ishiin nu kadhatti yaanni keenya si galee bakka kanatti. Yeshi amraa asirratti jechuudha wanti asuma hubachuu qabdu. Boqonnaa 2 kana keessatti jechuudha waa jechuudha
kaana Galiilaa kaanatti kan achu Yesuus Kiristoos nama ta'ee sarbi lafa dhufeera jechuudha sababa keenya ta'e. Sababa cubbuu keenya ta'e waaqa ta'ee jiru uumaa ta'ee jiru sarbi lafa dhufeera. Lafa kanatti cidha kana kan haadha isaa maalamii kan dhufeefi. Ulfina isaa mul'isuudhaan malee lafa kanatti maaramii kadhatteefi wanti isheen kadhatteefi. Gaaffii gabaabaatti siifan deebisa yaada kee akkas ta'e taanaan hamma ishiin Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 2:25 irratti maal jedhe Kiristoos keessa nama waan beeku nama takkarraa ragaan barbaadu jedhe nama takkarraa ragaan barbaadu jedha erga akkas ta'e akka jalaa dhumus dursee hin beeka waaqa waan ta'eef dursee har'aa meetiin kan beekuun akka achitti argamus hin beeka ajaa'aba isaan rakkatan kan maaliif odoo isheen hin dubbanne dursee too maaliif hin dubbanne dheetan gaafii si gaafata ragaa maaliif qabda kanarratti. Eshi asumarratti jechuudha kan tutti deebitu. Inni dhufani sira kanarratti dhaqee hirmaateera jechuudha. Maal jette? Sira kanarratti hirmaateera inni. Hirmaatan hundi isaaniitu barattoonnis hirmaatan marameenis hirmaatte. Hirmaataniiru. Gaafa hirmaatan kana ishiin warri cidhaa daadhii wayinii jala dhumeetti itti dubbatte. Itti dubbatte malee wanta kun daadhii wayinii kuni jala dhumeera kana godhiif hin jette. Ikkoo jalaa dhumee jira jechuun ishii maal jechuudha jalaa dhumeera. Jalaa gaafa jechuuni Yesuus immoo maaliif hojii koo keessa lixaa jedhee itti dubbatee jedhu maaliif hojii koo keessa lixaa waa'ee waa jedheen. Tokkoffaa itti jechi amma keessa lixa kan jedhu hin jiru. Inni suni dogongora afaan barreessitootaati keessa lixaan jedhu dubartittiin nana sirraa maalan qabaa yookaan immoo with you jedha ingiliffaanis yoo ta'e giriikanyaas kan dandeessoo ta'e akkas jedha amaariffaas kan fayyadamtoo ta'e akkas jedha malee afaan oromiffaa kun keessa lixaa inni dogongoree ishee isa sirreessi. Akka jedhee dubbata qaba boqonnaa afurratti yookaan afaan amaariffaan olaatutti rakkoon qabu ani oromiffaan moobaayilii irraa maalti tanaasaa jira kanatti amma inni dhiqataa jechuudha. Kanaafuu kun kitaabni yoo dogongore amma fakkeenyaaf kitaabni yoo dogongore homaa gochuu hin dandeenyu kan kitaabni dogongore isa dhiisinni hunkaa'u inni walitti hin buusu inni kun rakkoo kitaabicha abbaan kitaabicha barreesse waa'ee lubbuu isaatti gaafatamu. Garuu akkasiin jedhu keessa lixeedha amma kun lixeen jedhu si wajjin maalan qabaa with you ingiliffaanis. Maaliif hojii qopheessa hirkaa'ee dubbata. Amaariffaanis akkasuma dubbataa jechuudha. Keessa lixeedha hin jedhu amaariffaan. Boqonnaa lakkoofsa afur bichaa dubbate rakkoon qaba amaariffaan. Akkasiin jedhu ani siifan baasa. Kanaaf dogongora kee fudhachuu hin dandeessa amma soo ta'e ani waanan beeku maaliif hojii koo keessa lixee jedhee dubbata malee wanti dhaggeeffadhu amaariffaanis siifan dubbisa. Iyyasuusም አንቺ ሴት ከአንቺ ጋራ ምን አለኝ ምን ከአንቺ ጋራ asirra immoo keessa lixee jedha lixee jechuun baarikkoo ingiliffaanis yoo ta'e in asirra in tariita asirra garuu jechi ingiliffaatis akkasin jedhu maal jedha asirratti Jesus is said unto her woman what have I to do with jedhee raawwatee maal jedha asirratti intinii kan jedhu jechuudha malee akkas isa kanan naa qabata boodatti yookaan gargar ammallee argachuudhaaf boodatti gargalatti dhiisan adda baasee maaliif baasanii hundumaan adda baasee dhiibuu jechuudha. Rakkoon hin jiruuti kana qabaatuuti yaada keetti fuuf keessa lixee kana sarra zarraba keetirraas ishii. Amma as keessatti boqochii kanatti waa'ee kana ulfina isaa itti mul'isuudhaaf fidee gonkumaa kadhatteetti kadhannaa isheetiin kun argamu fudhatu lammaffaan immoo boqochii biraa qabda. Asirratti amma wanti na hubattu asirratti maaliif erga akkas ta'e inni durseetoo maaliif hin goone keessa namaa amma caqasa akkasii kennee Kiristoos keessa namaa kan beeku erga ta'e maaliif maaramii durseetoo waasan gochuu didee dhagaafin kee akkana adeemsuu dandeessa? Amma inni wanti maaliif bicha doon taane
isa kana bicha odoo hin taane maatii wal boqonnaa qalama irratti dubartiitti namoota hedduu fayyiseera jechuudha. Namoonni inni fayyisu kuni ofii isaatiin namoonni sun jaamaa kan ta'e ni beekaa namoota garaagaraa fayyiseera. Limti illee fayyiseera jechuudha. Yeroo sanitti jechuudha ofii isaatiif namni gaafa isatti nama kan fayyade malee ofii isaatiif haa beekuyyuu malee maqaa qulqulluu waaqa'u goftee hin beeka garuu beekuu bakka maarree akkas ta'e taanaan amma namoonni nu kadhatan baay'eedha jechuudha beekuu amma wanni ishee ala badu fakkeenyaaf ati waan tokko waa'ee ilma ishee amma fakkeenya namoota fayyis maaloo ilmi kee akkanatti guyyaa lama alaazarfaa gizee kadhatteef jechuudha maaloo akkanatti odaata jiraatteenna Ulama kaasee dhaqeetu ergaatti erganii jechuudha. Kana jechuun hunda'u isin jalaa bade amma yaada shaggaa hubachaa dhuftu akkas ta'e taanaan. Amma kana dursa Waaqayyo hin beeka. Wanni Waaqayyo jalaa dhokate homtuu hin jiru jedha kitaabni. Eessa yoo ta'e lafa soo ta'e eessa yoo ta'e buutaa afurii isaa dhabamu hin jiru jedha Faarsaa Daawitii 138. Kanaaf erga akkas ta'e haaluma kana jechuudha. Maaramiin waan jechuudhaaf yaadde hin beeka inni. Unkaan maaramiin dubbachuu dhiisiti. Maaramiin waan inni ishii yaadde Kiristoosin jechuudhaan jettu Kiristoos ofii isaatiif hin beeka. Yaa dubbattu ishiinis kana keessatti waa'een ishii baramuudha. Kaayyoon isaa inni guddaan jechuudha. Maaliif jennaan Kiristoos namni kamiyyuu namni anatti amane hojiin ani hojjedhe kanaafi isa ol hojjetedha malee nama ziggadi godhuu hin barbaadu. Waaqa akkasiitii miti waaqni nu waaqessin. Kanaafi akka maalinni namni tokko akka isaa fi nu gidduu seenu fedhe isaati jechuudha. Kana maaramiin bakka kanatti hin raawwatteedha yaadni keenya. Tokkoffaa kana akkuma kana bakka qaama tokko hedduu qaamni tokko seenu kun tumtaan deettu kana jechuudha. Kanaadha nu kun nu kadhatti kana nu godhii kan jennu sababa kanaaf si gale. Eshi Ishi nuuf kadhatte jechuun hiikaasamee waan tokko sitti himu amma fakkeenyaaf waan tokko sitti himu Waaqayyo hin barbaada kana eeyyama isaa waan ta'eef namni tokko qaama tokkoo fi akka dhimma isaa raawwatuuf hin barbaada fakkeenyaaf seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 amma 8 baasii dubbisime daf. Jedhii Waaqayyo akka ta'e sitti himuu barbaade tana. Digdama. Torba amma 8 yoo dubbiste baay'ee bareeda dhaqi dubbisi. haadha manaa namichi inni raajidha inni kadhata ati immoo daandii namicha yoo galchuu dhaabante abbatee garuu ati akka juutu namoonni keeyyatti akka beekedha. Isa kanaaf inni kun hin argatu. Koi amma maaliif akkasii kaase na hubatta asirratti gubbaarratti namicha Abeemelek kanatu haadha manaa Abrahaam jalaa fudhate. Jalaa fudhannaani biraayyuun geenye yoo dubbisa kana kan dubbistu ta'e biraayyuun geenye achumaan Waaqayyootiin duuta dubartii abbaa manaa qabdu sana fuutee hin duuta jedheen achumaan Abeemelek maal ani kanan beekne ani dhiisee jira yoo dubartii dhiis achumaan bakkuma inni Abeemelek kun ani dhiise bakka ittiin deebi'u oduma jedhu Waaqayyo maal jedhani silaa laalama wanti tubachuu qabda sirratti Abeemelek dide bakka ani hin beekne yaa Waaqayyo dhiifama naa godhi oduma jedhuuni Waaqayyo immoo maal jedhani deebi Abrahaam bira yoo inni si kadhate malee giddisiise jechuudha. Kana jechuun maal inni raajiidha siif kadhataa jedhedha. Maal silaa namichi Abeemelek deebi'ee asitti Waaqayyo maaliif Abrahaam akka isaaf kadhatu maaliif giddisiisa kan jennu ta'e namni qaama tokko jedduu qaamni tokko akka seen fedhii Waaqayyo akka ta'e nutti argisiisu isaati kaayyoo keenya inni guddaan jechuudha. Amma asirratti Abeemelek amma nusuu ta'eera bakka yakka isaa bare bakka anuun beekne isaantu na dogongorsiise kanaaf ani dhiiseera jedhee bakka mukaan poozitiifa oduu haasaa jiru Waaqayyo gena Abrahaam akka isaaf kadhatu taasise. Haala kanaan yaannatti qabachuu qabdu maalinni Waaqayyo akka namni namaaf kadhatu fedhaadha. Kaayyoon keenya inni guddaan.
kanaaf kitaaba keessatti digdiqqeedhe waa'een kadhannaa kan barreeffame baay'inaan jechuudha. Amma waa'ee isa asirratti brother asirratti qabdu namni namaaf kadhachuu ni dogoggoraa jedhee fudhachuu hin taane bakka maaliif hin kadhanne amma bakka irratti ta'e maaliif wanti hubachuu qabdu jechuudha. Waa'ee kadhaa yoo barbaadde yaa koo boqonnaa shan irraa dubbachuu dandeessa. Namni namaaf kadhachuun namni namaaf kadhatu gonkumaa jechuu barbaadeti miti. Bakka maarreenu kanuma jennaan maal tafe nuti kun kadhatteenni bakka kanuma. Amma laala wanta dubbachuu qabdu namni namaaf kadhatu jechuu odoo hin taane ba'aa walillee baadhaa eebbifatu Galaatiyaa boqonnaa ja'a isaa miti anatti taataa jiru. Maaramiin bakka waaqaa waaqayyoon Kiristoos maaramiin nuufii waaqayyo jidduu galteetti nuuf kadhatti kan jiru macaafa qulqulluu keessa hin jiru jechuu barbaadan malee namni tokko nama tokkoof hin kadhatu jechuudha. Suni marratti gaafat namni ati siif kadhatu kun waaqayyoo fi nama gidduu gale moo hin galle kan mee ofirra deebi waanuma jetturree kana mee qalbeeffadhu amma namni tokko waaqayyoo fi nama gidduu galuun isaa dirqama namaaf kadhachuu jechuun ko waaqayyoo fi nama san gidduu galaa jirta galte moo hin galle atam isaanii ammaa siin jiru amma Fayyisaa amma laal wanna ati hubachuu qabdu fakkeenyaaf ati odoo naa kadhatte eenyu hedduu galte. Amma laal namni tokko nama tokko kadhatu amma laal naadeetti kana maarra kan amma eenyu gidduu galte ati amma fakkeenyaaf ati amma waaqayyo odoo naa kadhatte eenyu anaa fi eenyu gidduu galte. Waaqayyo jidduu. Bakka maaraminis kanuma maal balleessite warra daadhii waa'inii jalaa dhume sanii fi Kiristoos waaqa kan ta'e gidduu galte maa inni garaagarummaan isaa. Macaafa qulqulluu keessaa ragaa ishii isaa miti amma namni bakka iddoo biraa naaf kennidha bira. Kunoo caqasa biraa maariyaa woo amma fakkeenyaaf ka caqasana nama seera uumamaatti irra si kenne kana Abrahaam immoo maaramii caalaattu gaafiin ofidha yoo Abrahaam akkanatti waaqayyo dirqisiisee ta'u akka Abrahaam na kadhatu malee jedhee ta'u Abeemelek kana kan dirqisiisoo taate waaqayyo maaramiidha moo Abrahaamtu caalaadha amma gaafiin keenya asirratti Abrahaam immoo maaramii caala kana bichaan deebisa. Esi amma wanteeti bakku lama macaafa boqonnaa haaraa keessatti waa'ee Abrahaamii akkuma Abrahaamii kakuudhaan lafa kakuutiin ba'e kakuudhaan ba'eetudha namni kun. Gaafa kakuudhaan ba'u gaafa namni kun kakuudhaan ba'u saba guddaatti godhaa jedheetu kakateetitti kakuudhaan kakuu akkasiin ba'e. Saba isaa keessaa lamni isaa keessaa biyya keessaan ba'e. Umurii isa barbaaduu isheen jechuudha. Gaafa ba'u kana mootichi kuni haadha manaasaa eebbate namni Abrahaamii haadha filatti keessu jireetu maal ta'e namni dubartittii kan maal ta'e dabarsee kennee baaraa jechuudha. Gaafa dabarsee kennu mooticha sanatti namichi obboleessi tokko irratti mooticha sanatti eebbi. Namichi kun Abrahaamii nama kakuuti saba guddaa yookaan immoo Yesuus Kiristoos illee isa keessaa kan dhalate addunyaa biyya lafaa addunyaa guutuudhaaf fayyisaa Yesuus Kiristoos kan dhalatee zarii isaa kan keessa jechuudha. Kakuudhaan dhalatee kakuudhaan ba'e jechuudha. Abrahaam kakuudhaan ba'e kanaaf waaqayyo nama kana yaa ba'uudhaaf jedhee maal ta'e gaafa inni mootichi sun isaa fudhatee mana isaatti galu waaqayyo nama isaanitti sanatti mul'ate. Inni kootu kaama kootu walii galla amma Abrahaam sirriidha. Amma Abrahaam kakuu qabaatu yaadisu kanaafuu Abrahaam immoo maaramee caalaadha gaafiin kiyya ane kana bichaan deebisiiti kakuu ati jettu kana kakuudhaan Abrahaam maaramee caalaa waan jettu taane jecha takkan diffittu si harkaa godhuu nan danda'a akka ishiinis Abrahaam caaltu ati garuu maal jetta yaada kee baruun barbaada maaramiidha moo Abrahaamtu caala. Abrahaamtu caala. Abrahaamtu caala miti. Koy Abrahaamtu caala miti. Abrahaamtu caala. Okay, Abrahaamtu caala miti re. Ishee Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 48 irra galiiti. Dhaloonni hundumtuu kana booda eebbifamtuu naan jedhu jette ishiin Abrahaam immoo bakka akkamitti dhaloonni muluun eebbifamaadha naan jedhu jedhee bakka sarara gaanaa fidda. Kana amma kana wal bira qabaa deemna qaxxan.
Abraha isheetti jedhe malee macaafa Yaajet maarree yaajet akkas hin da'u abbaan tokkoo qaama ofiitiin of hin jedhetti irra filatamaan jette irra bu'aani bakka ji'aayi no amma na moromaa na dhiisa amma moromaa miti fayyisaa moromaa osoo hin taane akamma deemiti akka ishiin amma dhaloonni kamiyyuu eebbifamtuu naan jedhanii ergeetti Abrahaamessatti kana jedhee beekan ergamoota keessa kaani ergamoonnumtu akkas naan jedhu hin jenne jechuudha. Unkaan waasa jam hin jenne jechuudha. Kanaaf ishiin asitti dhaloonni hundumtuu eebbifamtuudha ishiidhaan jedha. Garuu Abrahaamiin eenyutu Waaqayyotu jedhee malee sin eebbisaa baay'ee jedhee malee Abrahaam ofii afaan isaaniitti uumuu jabaatee akkas jedheedha. Kanaaf amma akka ishiin caaltu sitti mamooni. Nama ta'ummaa nama hundi keenya ishii bichaa osoo hin taane hundi keenya nama akka namummaatitti wal bira qabaa jira malee ani waan biraa jedhe bakka Abrahaam dhaloonni hundumtuu ani eebbifamaadha naan jedhu naaf fiddu ati ragaa fiddee nama siiftu kun akkanatti daftee garaa kenan ciibsitu ati oo dandeessi maaliif naan taaggaltu. Eeshi kanaafuu kan akkasitti qabadhu mata duree gaafii kee siin xumuru asiinam. Tole bakkaash nagaan. Hin danda'aman ishee. Namaaf bala godhu hin taane yaada sirreetti ragaa dhugaa walamatti malee wanti biraa Maarree ragaanaan anuma siin jedhu kun yoo soba ta'e harkaa kuffifachuu atama kaayyoon kenni guddaan uunaan dogongora kee daftee liqimqim godhu kana dogongorte jettee yoonaan immoo dogongoriin yoonaan sirrii ta'e okkee jettee fudhachuu. Kanaati immoo deemtee fuggisoo deemtu immoo ani kuffisuu nan danda'a. Maaliif jennaan ragaa qabaadheennaan wanni na dhorku waan hin jirreef maaliif ani ifatti jechuma barreeffamee jiru irratti hundoofnee wal falmuu qabna waan ta'eef kanaaf gaafii si gaafadhe naa deebista. Amma ammaatitti gaafii kana sadaffaadha gaafii natti hin deebisne iyyaadatamiti gaafii hunda isaatu. Ragaa wajjin diba fida gargara isaatti tokko lakkaan boolatti bakka isaaf fidi kottu bakka immoo Abrahaam anaan dhaloonni kana booda hundumtuu eebbifamaadha naan jedhu kan jedhu bakka Abrahaam afaan isaaniitiin itti dubbates fiddee dhufta ishee. Rakkoon bakka. Ofii duubaatte immoo yaa murtiin ofirratti murteessaa jirta turtii gaarii ishee.